Tanaafu eegan barbaade quufa wal kannaa kaanuu fi kannaan. Amma sibiila fa'aa qabatee deema siin jaanii. Sibiiloo ifi namaan daa dhufee aanuu hunda'u gaanii laalla. Maallaqa nama nyaachiseetiti bakka Nasruun dalagu agarsiisaa jee bakka Nasruun dalagu qorachuu jira jedhan. Abbalesa kaya wanni sibiila ganyaan lubbuu namaati. Heeraa fi seeraan qabbala abbalesa kaya Nasruun gisee beekes miidhayne. Firraa ballaqne kaanuti waan takka taane hanna akka taate firraa ballaqne reegaatu. Heera qabna nuti kun safuu qabna aadaa qabna. Haqa isiidhaa hunda akkasii faffacaasee deebi'ee akka mannaa galchaa yoo isiin ajjeesa jee malee kun. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota furdiftoota fayyaa akkam nagaa fayyaa qabdanillee fayyaan qaba. Arra kun naaf dastuu birattillee naaf dasee birattillee keessummaan nu bira jira. Arra Alii nu bira dhufee jira. Waan dhufeef gaa walumaa nagarra kun nu bira jira. Alii daawwattoota fayyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota Aashaatu. Bakka jirtanitti salaamanni xiyyaa qabanne irraa ka'e isin haa ga'u kunoo jirra gaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Aashaa Oroo isiniin jaammata keenya Aliin gaa kun warraan tana gaa dhufeeti nu biratti argamaa keessummaa jabduudhaa gaarra tasii biraan dhufa jee nu bira dhufee mee gaa walumaanuu yaada isaa gaa dhageeffachuu dandeenya. Ichumaanuu gaa nu faana turaan hordofaan isiniin jaa gaa Aliin gaa waan qabatee dhufeen walumaanuu dhageenyaan uummata keenya gaa Nasruulleen hin jiru walumaanuu dhageenya gaa Nasruulleen bikka dalagaa waan jiruuf jecha gaa dasii biraan dhufa jeeti dhufee gaa eega namni na bira dhufe gaarra keessummaadha inni kuni walumaanuu waan inni qabatee dhufeen gaa walumaan dhageenyaa mee gaa hordofaan isiniin jaalii keenya gaa mee maal jette? Akkasiiti bagal jiraattan ka'a. Bakka jiraanna kaa jiraachuun waan guddoodha. Alhamdulillah. Yaa boo. Maali cinqimmaan cinqeen hin dhumtu. Haayame. Yaa boo cinqamne kaayiti. Namuma tokkootitu isa dila kana kanatti dila keenya kana kanatti wanni godha. Nishoror keessa. Nishoror keessa. Anis si wajji yaaddootti hin jira barsa mana kana. Baga adduutte haalii keenya orumaa yaaddoo itaa namni jiru osman duuni osoo jiranii walii yaaddanii bar. Yaa boo ammaan tana faa keessaafoo. Dubbiin beek owwaa deemu jirti. Manguddoon hin deebine? Hin deebine takhannaaga. Hin deebine takhannaa. Eega haaleen gadda dhufan booda. Kun odeessis hojjumaan jirra. Nasruun eega firraa ariyaa kaanutti hin deebine. Nasruun isa guusan adda deekkaa isiniin ariyaa isiniin hidhaahuu yoon qismitti isinimee isin ballaqee isin naannoo namaa miti jeeni. Uummanni manguddoon akkanatti asiyaati waan takka waan isii waan fidanii isin agaruu harkuma duwwaara dhufanii. Waan nama ajaa'ibsiisaa takaa namni tokko ilaa manguddoon arra tanaan dhufne boru tanaan dhufne jaanii waan dhufanii fidanii nama agarsiisanii. Waamma ayinata takkaatiin dhufan. Yaaduma tokko karooruma tokkoon dhufanii harka duwwaa sattaanii haasa'anii. Gurbaan bar ni jaaree bar. Ni jaaree bituun oolu. Jaar maha guddoo jaaree amma santaananis manguddoon saasan harka waan gootu dhabdee galteemi. Dhabdee galtama. Yaani Nasruun siniin hidhaa'uu qismittiin isin geesse yannaan qismiin isinii jaamannan bakka tanaa kutanii. Eegas kaa bakkuma tanaa hundaa banna kaantu Nasruun isin bira hin jiru beekte. Amma gaalaa akkaan dhaga'u jirutti. Haayame. Dubbii hamtuutu as deemu jira. Garuu immoo isin likkitti eeggadhaa laata. Laal shiftaadha beektaa kanaan. Kanaan akkuma ammaan tana hoggaanii fi isiif raari'e qabeenya isaa faffacaasu jiru kana garteemi. Ifillee miidhee isiillee miidhu jiru kana. Miidhaan isatti mul'attu. Garuu immoo akka ijoollee ganda isaaniitti wajji gurguddatanii jira gaafa ijoollummaa isaa irraa. Ayiwaa biyya takka akka waliin hiriyummaa waliin guddatu. Laal shiftaa ajaa'ibaa kana siin jaa. Haayame. Ati akhbaar qabdaa. Ammas deebisi. Shiftummaa isaatis ammas asuma fidatis amma ganaadha shiftummaa isaa oofaa jira waan ta'eef isin hundaafuu eeggannaa godhaatiti. Waan rabbiin nama hin goonellee isin hin godhu garuu isin hundaafuu eeggachuu qabdan. Wanta kan godhu shaallaa sinatti haaliqaa ta'ine nuti dastuun daseen khabira jirtu firaasii Nasruun ilma biyyasiiti yoo dasiyacha waan godha qabiitu biyya mootummaa qabduumi biyya mootummaa qabduumee waammanni nu godhu san laallaa waqaa fidatuumee waan deemuun san balaan samii booda dachiin hanqanne jaani. Amma sibiila fa'aa qabatee deema siin jaani. Sibiiloo ifi namaan daa dhufee aanuu hundaa ugaanii laalla. Sibiila qabatee deema jaani. Hayya. Akkaan dhaga'u jirutti. Bakka Nasruun dalagu jiru suni gaggaafatan jaan. Inni. Haayame. Gaggaafatee ammas mana keessan kana duratti illee
gaaf tokko guyyaa lamaan harkijee gurbaan tokko naaf hime isaa inni kiyya tokko. Haya as dhufee eegee tayyatan. Haya. Kanaafumma isin hundaafuu akka inni balaa isin inni garteen firraa eegalaan maaliif lubbuu abbaan inni amatan inni jedhan. Dhugaa keetii haakeen dastuun arrallee borullee dastuu irra duuna akka isii osoo nagarreetu akkanumatti intala dhalaati. Anis dhalaan dhalee anis dhalaadhaa dhiiga jalaan jira osoo akka siidaa akka faffacee akkana ta'e kan osoo argu arra dastuun asirulleen akka galchulleen fedhu innilleen hin galchuufilleen taa'u. Waan kan hunda godhee fi shuuroo qobboo michiyyoo tana godhee akkana kokorse dasiidhaan galfadhaa jee yoo dasiin akkaataan itti galchu bakki itti galchan hin jiraatin qabeenyi sii dura hin jiraatin wanni takka wanni irra galchan kan jirre heera qabna nuti kun safuu qabna aadaa qabna haqa isiidhaa hunda akkasii faffacaasee deebi'ee akka mannaa galchaa yoo isiin ajjeesa jee malee kun bultiif hin deemu. Nuti dasii dhorkuudhaaf jecha waan siisan dhabaaf dhorkine malee akka gulantaa akka heera qabutti galfadhu ennee malee nuti rabshaa godhin jenneeni. Heera qabna nuti. Waan gulantaa namni irra dhaabbatee irra nama galchuu hin qabnu waan gara galfatuu hin qabu kun bosoneen hin yaallini. Wani deemee nu barbaaduuf maalirra nuti wanni irra galchuu dinneef michiyyoo waan biraatiif biratti hin qabne nasruuni haqa siitu dhabee jira michiyyoon qabeenya sii meeqa dhaddee jirti. Karamaa itti galchuu dubar jirte tokkoo galfachuu fedhe waan isaa duraa belleessisan isii duraa belleessisan tolcheefiiti aboo gaambayyoona harkaa kun tanaas tolche deebiseef jee jaartii isaa galfata. Yoo inni heeratti galfatu hin beekne hunda dhidhimseetuma dhabamsiisee akkanumatti galchaa yoo foon isiin nyaatiin gana foon isiin nyaatu balfedha malee. Akkanumatti galchaa galchee beekam godha. Qabeenya dira san nyaatee isii akka waan taane irratti ta'ee foon si yoo nyaati waan godhuuf hin qabu jechuudha. Nuti saniifuu har'aan tana ilmoon tiyya guddinarra jirti. Anis dhalaadha. Osoon akkanatti isii galchurra isii yoo ta'e saana bira teessuu hin galchu nenne dinnee manguddoo meeqaadhiinee heerallee waliin geessina qismii hojiin dayinaa bakka jirtu yemanii jenneetillee walitti dhaadannee manguddoo adda kaane yoo tanaa jecha kaa nuti nu barbaade kaa quufannu harkata kaa bal'ina walitti baanaa nuufi kannaani. Usmee wannan siyali hadiidaan deddeema wannan deddeema hadiidaan deddeemee taasa sibiilaan deddeema. Kan dura dhufee jiran. Haala kana keessatti wallahi billah akka seerudduu isa gaddeebisuu taatteen kuduraa fi numaa nasruu manguddoodhaan kalannee wanneen baraata qabna safuu qabnu jechuu fi nuti manguddoodhaan gaafatan malee obboleessa bar seeraa fi heeraanis akka funyaan gaddeebisuu hin danda'an. Yoo mana san baqatee deeme mana san cufatee deeme mana san baqatee biyyaa beere malee. Daabboo sittiin imalaan. Meerraa baas. Ani bar waan isaa hundaa'u waan qaba. Fannaan mana keessan jiru. Ati immoo manatti hin barbaade. Askaraanii mana qabsiisa. Waan akkas akkasiisan dhiisi. Mana akkam godhe. Mana keessan jiru qollofee kutee. Yame unoo. Qollofee kutee jira. Hayya kiraa manaa tokko godhee deeme. Kiraa manaa boo firraa kontiraata firraa kabalaka. Ibdura. Eega. Egaa kishijii daadaa mire. Wayi. Qabeenya miyyootiin akka taphatee bara. Wayi isin. Qabeenya dasiitiin akka taphatee laala akkana addunyaarra akkana godhu jira inni. Ganaadha askaraan mana barbaaddii wal. Mana maal barbaaddi? Hadiidaan kaa sibiilaan gisee deddeemee taha. Abboleessa kiyya wanni sibiila geenyaan lubbuu namaati. Heeraa fi seeraan ka abboleessa kiyya nasu gisee dhufe qismii deeynee. Firraa ballaqnee kaanuti waan takka taane hanna akka taate firraa ballaqna reegaatu. Kanna harkuu hin dandeessu. Qeensi tokko nurraa cabe taanaan kannaan nutis namaan nuti jiraan nutis kophaa teenya hin jirru nama qabnaa fira qabna. Qeensi kun akka nurraa cabe taanaan kan naadhaa beekadhu nuti kan nu godhetti beeknaa. Maaliif isin hin jechu jiru hin beektaa? Amma fakkeenyaaf dhiirti tun hundi dhiira. Ammaan tana miidiyaarraa illee badee jira. Miidiyaarraa illee bahuu dhiisee jira. Amma maallaqa nama nyaachisee jiran. Inni. Maallaqa nama nyaachiseetiti bakka nasruun dalagu agarsiisaa jee bakka nasruun dalagu qorachuu jira jan. Siigalee. Nasruu jala qoratu jira jechuudha. Kanaafuu amma isin if eeggannaa cimaa godha maaliif namni kun beeka hoggaa wal harkeessa takkaa'u nasruu kana. Guddaa'uudha. Yoo lafa darbe fakkeenyaaf. Abbaa ilmaaniiti. Abbaa ilmaaniiti ilmaan masaa iyyataama ta'ee immoo. Ilaali akka jettu Oromoon dhageesse jiraan nama dhabeetu du'aan nama harkatee jira. Maaliif? Nutis namaan nu duuba jiraa kannaan akkuma xaati jee fiigu kanatti dalagaa isaatii isa jaartii isaa isa dhorkee dalagaa inni waan jaartii isaa tana gocha inni dalagee jaartii isaa isa dhorkee malee jaartii isaa hin dhabamne kanaafuu eegaa nu barbaade quufa wal kannaa kaanuufi kannaan. Amma san dhugaadhaatiti
namni nama booda jira. Garuu immoo namni tokko hoggaa fuulaa fi fuulatti walitti dhufe. Kallattii walitti dhufe. Walitti dhufe. Takkaa waluma tumeetuma. Ammaan firraa wal argeetuma garteemi. Waltumaniituma namni addaan qaba yoo bakkatti namni adda qabuudhaaf mijaa'u ta'es. Yoo namni jiraanne soo hanga waltumaniituma gaa tokkorraa ga'anes namni halaala irraa illee taatu dhaga'uun hin oolu beeka. Ammoo kennaan akkam jedhan duratuma irraa qabee shiftaadha laal. Dagu dhufeetuma. Nama zaahira nama dhufuu miti. Lubbuu tana dhaheetuma lafa nama darbee. Nama zaahira nama dhufuu nama dhugaan si jaan. Kannaa jechuun nama dagu deemoo jechuudha. Irra guddaa nama meeqa akkas godhe jiran. Warra biyya isaanii irraa deemu. Shiftaa ajaa'ibaatii bara. Waan takka taanu shaala. Amma ani Nasrutti illee dawwaleetiin bilbilli isaa ilaala. Mashquula Nasruun dalagaa fi ni deemaasi. Nasruun jechuun mashquula mana utaa'utti hin jiru Nasruun biraa hin jiru. Kun naaf idasiin kophaa ijoollee bilbilli maal isa bilbilli isaa akkam ta'e? Koola bilbillimmaan isaa ittiin bonutu takka Ka dalagaa isaa san shabakaan dawwaleetu faana jira. Shabakaan iddoo jira. Yaalaa gaafa biraallee ammaas shabakaa dhaatu dadhabaadha. Gaafa biraallee ammaas osuma nama wajji haasoo jiran fakkaata naabuu didee. Mashquula Nasruun dhugaafati. Nutuun biratti bar dalaga irraa leeyilii galalkan sa'a 6 sa'a 5 faa dhufa dalaga irraa ganama sa'a 12 deema. Laakiin yoo Nasruu akkana akka barbaadu taate bira jirra inshaallah yoo daguu namni daguu deemu beektaa namni daguu deemu. Khayriin qabu namni zaahiruma dhufee nama barbaada kallattiin. Kana humta wanni godhu eenyu isa godheefi akka taata matarraa kaasee miilatti fide. Amma Oromoon daba amma if bira kuteetiin nama galaafachuu deema. Nama galaafachuu deemee hoo. Maaliif namni rakkoo qabu rakkoo nama kaayaa jaanii beektaa. Kanaafuu nutis ganga kophaa jiru nuti dhalaadhaa beektaa nu faana miidhuu ni danda'a ammaan tana abbaan manaa kijaa waan nu bira hin jirreef halkan dalagaa waan dalaguuf. Silaammaan tana isin nama yaade silaammaa isin nama yaade qabu ta'uu baattanii. Maaliif balaa tana hundaanuu if barbaanna jettanii. Galchuus. Aboo kunoo jaartiin ta'e tanaati. Fudhadhu deemmadhu. Deemmadhu ni dandeenya maaliif mashaakila kana dandeenyu haadha ilmaaniiti nuti warra askaati mashaakila kanas dalaginee galla biyya namaa keessa namni taa'uun jiru dalagannee galla halkan yaanaa guyyaa yaanaa saniifu mashaakila yoon feena nuti ni galchinaaf ammoo dastu jechuun Nasruudhaaf obboleettii anaaf illee obboleettiidha. Namni har'a intala dhalaati. Dastuu har'a obboleettiin isaa obboleessa hojiraatan bichaa miti obboleessa rabbiiti. Nasruun har'a dastuu rakkoo isiidhaa qaqqabee ilaalee fi Nasruun har'a dastuudhaaf dhaabbachuudha qaba. Akka intala Oromoo takka ta'anillee akka intala Oromoo isiifillee dhaabbachuudha qaba. Namni ubrii fi ciiseetuma nama nyaateetuma qabeenya isiitiin achi bittin akka itti Oromoo dhageesse ilmoo gisa akka taate ol daddarbitu waanuma fiin ol daddarbamtu fakkaatti jette. Kannaan dasiin akka ol daddarbinaa waanuma fiin utaalutti fakkaatte. Isiin mana araba bifa bitattee mana arabaa keessa daleetee fittee maallaqa shaqii dooraa harka keesse inni taan dhalaa biraan dhaqee taan akka fedhuun ta'ee taan arallee kunoo namaan nubbitee numaatu eenyu dachii ta'uun akka dasiin hin galleef eenyuuf godhe isaaf godhe. Isaatu akkana suuraa qobboo ifi godhe akkana haada matarraa kaasee miilatti ifi maree jechuudha. Kanaafuu kun dastuun biratti illee galuun taatu kun namni qabeenya hurkaa siidhaa nyaate boru ganama dastuu foorsii irraa muratee bira taa'ee nyaata. Kanaafuu dastuun illee galtuu fi akkuma fedhatti illee orma ofirraa dhorkina inshaallah. Beedinillaahi rabbiin nu cinaa jira. Pakistanii kan jettillee galatoomi. Maaliif naan jee ara dhugaadhaan Nasruu iyyoo kee anaa sababa kijaarra dhaame narraan toltu ni beektaa. Sanumaafuu Nasruuf illee ni hima. Yoo deemte dhufallee yoo ammoo sii jiru dhufe ni himtaafatillee ni. Telefoonni isaa waan bika dalagaa jiruuf cufaa ta'eef ni dhufaa gisee dhufe naasutiin yaa bu'aa if eeggatu maaliif naan gurbaan dhugaa gowwaadhaan hin beeka. Ilmaaniif jaarraa ilmaaniif maalila kiyya manaa fuudhee bakka isaan sababa dhalaa irratti daguu isaa dalagaa deemuu jiran ammaas Nasruus isa dalagaa deemuu dha'uu yeroo obboleessa kan jedhu qorii guddatu dubbii diimnaaf qorii guddatu qorii isaa dhiisa Oromooni karaa biraa baafatu karaa sanillee yoo barate Nasruuni obboleessa kan jedhu gurbaan dhugaa Nasruun abbaa ilmaaniiti ifii tokkichi ilmoo tokkichi waliin qabnu irraa galchee himti biyya galchee himti. Dubbii godhe wanni irraa hojii hin qabu Nasruun abbaa ilmaanii dhaamus hin ta'u wanni barbaadan jiru bakka nuti akkasuma galatoomatillee akka nama tokkotti naafillee yaaddee Nasruufillee yaaddee dastuufillee yaaddee iccitii tana waan keessa jira waan namarraa dhageesse hiriyaa biyya isaa ta wajjin guddatte hiriyaan jechuun obboleessaa wajjin wal beekanii
waan isaa irraa dhageesse dhuftee natti himuu keetiif niin eeggadha anillee nifiin eegaa nasarullee abbaa mana kiyyaattiin hima haayif eeggatu tanaafuu galatoomaatillee natti himuu keetiif hodduun si galatoomfadha qopheessa kiyyaatti eegaa hordoftoota kiyya kunoo takkanaati taakku jirtan tana irra aliin dhufee kunoo mistira waan kannaan na duuba deemee nama hunda nubbitee haasa'u jiru hunda dhufee naa himi haa galatoomu anilleen kunoo nasroon yoo waan akkanaa dhagee quballeen qabu bakka dalagaa jira ganama deemee galgala galaa ilmaaniif carraaqa abbaa ilmaaniiti bakka taa'uun qabu yoo waan akkanaa dhageenilleen bakka inni jiru kannuma sanuutti dhaqee barbaadee jechuun yaman keessa sanaa magaalaa takka keessa wajjin jira yoo addaanillee fageenya taate malee makiinaa waliin nu fida deemeetu barbaadee firraa dhorka mukatti cabsee firraa dhorka kannaan dhugaa nagarree namaas nagarree akkuma dastuu goggodhu san namaas godhatti fakkaatte laakiin har'aan tana firraa dhorkaa nasruun firraa dhorkaa mee firraa dhorkaa if bira jirra isinillee hordoftootaaf daawwattoota kiyya kabajamoo kiyya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa jira addaan isiniin jaa kunoo dastuu fi alillee ni jiranii dhaamsa isinii dhaamanii. Waliin islaamu aliin keenya baga aliin obboleessa kiyya gaagam tokkoon naa obboleessa bagaachite tanallee dhufee nama silaarraan tanichi tana dhufee nuuf baatee arrana ana suru kan dhaameen harkana fakka kan dhaameen harka gama kiyyaan dhaama gaa'ee dhaameen fakka harkana fakkaatti sanumaafuu nasu alii keenya galatoomi bagarutti himtee nasruufillee nimna nasruullee ji'oo dhageellee nusu kan taateef maali ifeeggannaa yoo ni goona nagaan nu tura uummata keenya gaawaan aliin jooy dhageessanii walumaa dhageenya jira nagaan nu tura hanga viidiyoo biraa qabannee seenuuf nutti.